السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمارك هوني خواجمتوتا جلتمتوتا ردفتوتا هي جرتو بقى جراتنين سنين جرا بقى ربين ساعتي كان اسين جاي وبلايان كيار روان بريداتو كو قبل اسيني دوفي وان كان أجد أمورات تتلاقي فدا فيديو اللي سنتهم إيرسو أكسو ملمو تريول سنفيا دوان تنتني جتو الرافيا دما اسنين جرا ميشا غاتي ركسرة كنو دوفي Egabbalayan kiyya sobaa fi siniin jedhu dhugama saafaa kana saafaa guddaa kana dhibbaa horiin isa xiqqaa kana dhibba sadii namni bitachuu eddan ammuma heloo isiniin jedha masoobii kanallee jechuu gatii gabaabsa isinitti hima waan an har'a isinitti hime boriiftaa yoo nagaafattan hin jiru meeshaa hedduu kayoo sanan gatii hime egas immootuyyuu wanti takka akka takkaan hin taa'uu isiniin jedha xiqqaan kuni masoobiiwwan yeroo ammaan beeytan ka daabbollee 3,200 aga 2,500 jira isa xiqqaa kana 1,500 isiniin kenna bulee jidduu kana kuma lamaan isiniin kenna isiniin jedha osoo oltanii hin bulle heeloonaan jedha isiniin jedha osoo hin dhumne jechuu isa kana sadiin qaba ka itti aanullee akkasuma jechuudha gugurda bubbuleen kun kuma lama inni xiqqaan sun immoo 1,500 xiqqaachi fite osoo hin taane hundisaatu jiddu gaggaleeyyiidha akkanatti haalaaltaniifin isinitti himee keessallee babbanee isin agarsiisee jala isallee ol qabee jechuudha inni kun immoo maashaallah baay'ee bareedadha keessi isaa safeedii madaabaraatii isiniin jedha safeedii madaabaraa son taane wiixaa jechuu wiixan immoo hedduu barbaadama maaliifi midhaan illee nama jalaa hin shaaggatu waamata hifuu garuu inni tola jedhani akkasa bolayyan kiyya meeshaan birallee hin jira jechuudha gatii babbareedan isinii kenna wantoota na bira jiru jechuudha maaliifi ofii waan itti hajameef jechuudha waan ofii itti hajameef waa maraa asirratti maniire niman inshallah akkasi sanii fi warri itti irraa qabdan warri itti muddama qabdan heloo jedha safeedii tanammotu iyyuu 600 isiniin jedha akkasi obboleeyyan kiyya sila meeshaa guutuu waraabee gatii isaa isinitti maayyuu garuu mootiyyuu xiqqoo natti hin tolle yeroo sanitti yeroo viidiyoo kana waraabetti hundasaa waraabuun jechuudha waan akkasiiti dhaqqabadhaa heloo jedha isiniin jedha akkasuma zirgiin tuni faashiniidha zirgii amma dhuftee isiniin jedha hedduu takka bareedudha gatiin isillee gatii madaalawaadha darzaanni ilaa haga 2,500 haga 3,000 jirti jechuudha baay'ee takka bareedudha ammallee akkanuma taate gosa qabdi jechuudha adiin bunni tanaanii fi adiinillee gosa biraa saramiika wayiitinillee mee isinitti agarsiisa waraabee jira jechuudha gatiin isii baay'ee bareedadha isiniin jedha meeshaalee kana keessa waan dasisin jedhe ajajadha saaniiwwan shorbaa akkasuma meeshaa yeroo shorbaa nama fayyadu tahee kabirallee tahee isiniin jedha bifa kananillee jechuudha azraqii baay'ee takka bareeddi jechuudha harkatti illee nama hin diqqishaattu guddatti illee daangaa hin baatu saanii hedduu takka bareedduudha isiniin jedha ana hedduu natti tolte isinitti illee akka toltu abdii qaba joogiiwwan immoo bifa babbareedan dhufe akkasitti ilaalaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya meeshaa kana immoo jechuudha alhamdulillah narra galee jira haati meeshaa kana viidiyoo hin waraabini naan jette hin waraabne jechuudha maaliif yeroo keessa ofirraa ergu qofa waraabe keessan isii waraabe irra caalan hedduun keessanii maqallee nan dhayinaa viidiyoo meeshaa kiyyallee viidiyoo hin waraabina jedha garuu waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu eegaa hojii jedhamee achi ba'ee isiniyyuu nama hojjetu arginaanin achirraa laaltanii dhuftanii ajajattanii walillee fayyaduu dandeenya haala saniin nawaa filannoo keessan suni kanama biraallee ta'uu danda'a jechuudha yoo maqallee dha'uu baatan viidiyoon waraabame rakkoo qabanatti hin fakkaatu garuu beeku irra hedduun obboleeyyan kennaa maqaa kiyyallee dhayinaa viidiyoolee hin waraabinaa jedhanii rakkoon qabu jechuudha maaliifuu akkuma fedhii isaaniititti haa ta'u ani irra caalaa viidiyoo akkasitti ka hedduu geggeessetu jira jechuudha waan akkasiitti asumaan hunda keessanuu rabbiin nagaan galchee itti sinaa fayyadamsiisu warri himtanillee warri dhoysitanillee warri dhiisaa jettanillee warri viidiyoo irraa waraabbadhaa gadhiifadhaa jettanillee maashaallah hunduma keessanuu rabbiin isinirraa haa jaallatu waan ifaajjanitti immoo nama galee fayyadamu rabbiin isin haa taasisu viidiyoon guyyaa irraatiif qabadhee dhufe haganumaa kanuma fakkaata aga kabiraatti walitti deebinu assalaamu alaykum